Hayyee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya anis ol deebiidha yuutuubii Amboo Vaayin irraa yuutuubii chaanelii keenya Amboo Vaayin irraa yeroo adda addaatti barnoota teekinooloojii akkasuma koomeediiwwan nama kofalchiisanii fi sirboota garaagaraa sirboota haaraa qabannee isin dhiyaachaa turre. Maarree isinis viidiyoo keenya laayik gochuun nu gargaaraa turtanii ammallee viidiyoo keenya laayik akka gootan kabajaan isin gaafanna. Kana malees yuutuubii keenya sabiskiraayib akka gootan gamanumaan isin affeerra. Yeroo garaagaraatti barnoota garaagaraa isiniif qabachaa turre. Har'as akkuma barame barnoota teekinooloojiidhaan wal qabatu tokko isiniif qabannee dhufneerra. Maaloo kana dura garuu yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuun nu gargaara. Barnoonni nuti har'a isiniif qabannee dhufne haala salphaa ta'een akkamitti paaswoordii Wi-Fi harka keenya galfachuu dandeenya kan jedhudha. Maarree yeroo adda addaatti kan nuti beeknu Wi-Fi paaswoordii argachuuf bilbiloonni keenya yeroo ta'uu qabuu fi appilikeeshinoota murtaa'eedha. Isaanuu guutummaa guutuutti haa gochuu dhiisuu danda'u. Garuu malli kun mala ittiin paaswoordii Wi-Fi beekuu dandeenyudha. Haala salphaa ta'een beekuu nu dandeessisaa jechuudha. Malli kunis mala salphaadha. Appilikeeshinii iskiriin riikardi godhu qabaachuu qabna. Akkuma argaa jirtan kun iskiriinii irratti DU Recorder kan jedhu kun hin jira. Kana malees appilikeeshinoonni ittiin iskiriin riikardi goonu hedduun isaanii ni jiru. Fakkeenyaaf DU Recordiin kun akkuma asitti argaa jirtan notifikashinii qaba. Maybe namichi Wi-Fi nuuf guutu sun notifikashinii kana arga yoo ta'e appilikeeshinii biraan hin jira kan notifikashinii hin qabne. Fakkeenyaaf kun asitti kan argaa jirtan iskiriin riikarder isheen jettu naannoo kanatti kan argamtu kunoo ishiin kun notifikashinii hin qabdu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Maarree mala ittiin paaswoordii kana argannu isinittin hima. Yeroo tokko tokko akkuma beekamu manneen intarneetii yookaan immoo hoteela deemnee yeroo Wi-Fi fayyadamnutti haga fayyadamnu eega fayyadamnee booda yeroo ba'uuf jennu bilbila keenya nu harkaa fuudhanii forget godhanii nutti kennu jechuudha. Akka nuti lammaffaa eeyyama isaanii alaa hin fayyadamneef. Egaa daqiiqaa isaanii lakkaawwatanii booda daqiiqaatti nu kaffalchiisu yeroo baay'ee hin beekama. Maarree nutis mala kana jalaa ba'uu fi kaffaltii xiqqoo kaffallee yeroo xiqqoo eega fayyadamnee booda eega isaan biraa baanee ofii keenya paaswoordii sana beeknee itti guutnee akka fayyadamnuuf kan nu dandeessisu malli tokko kun hin jira. Kunis mala iskiriiniitti riikardi goonudha. Fakkeenyaaf nama sanatti yeroo paaswoordii keenya kenne moobaayilii keenya kennine paaswoordii nuuf guutu akka paaswoordii sana akkuma jiru nu waraabuuf iskiriin riikarderii bannee nama sanatti kenninaa jechuudha. Namichi paaswoordii nu guutu bilbila keenya nu harkaa fuudhee yeroo paaswoordii itti guutu iskiriin riikardiin banaa yoo ta'e haala jiru hundayyuu ni waraabaa jechuudha. Bakka namichi sun tuqee fakkeenyaaf ani kanan itti fayyadame waliin haa ilaallaa. Faayila jala gallee gala sun as jala barbaannaa iskiriin riikard maaster. Fakkeenyaaf kunoo ani kanan ofii kiyyaa itti fayyadame. Kunoo haala kanaa yeroo namichi paaswoordii nuuf guutu riikardiin godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf kun fakkeenyaafidha kanan isinii fudhadhee paaswoordiin kana ta'uu dhiisuu danda'a. Kunoo haala kanaa yeroo inni guutu kallattiimaan hin waraabaa jechuudha. Egaa inni waraabe booda faayila jala galleetudha kan nuti argannu. Akkuma amma isinitti agarsiise faayila jala gallee isa inni waraabee seef godhe kunoo haala kanaan seef godha iskiriin riikard maaster kan jettu jalatti. Battaluma sana baasnee eega inni forget godhee bilbila keenya nuuf kennee nuti immoo baasnee bilbila keenya ofii keenya guutannee akkasuma hiriyoota keenyaaf illee qoodnee itti fayyadamuu hin dandeenya. Kanaafuu iskiriin riikardii fayyadamuun haala salphaa ta'een paaswoordii kana baruu hin dandeenya jechuudha. Akkuma sila isinitti hime namoonni tokko tokko iskiriin riikardii akka nuti bannee yoo beekaniif tasa namni hundi hin beeku garuu yoo beekaniif notifikashinii kan hin qabne akka fayyadamnaa jechuudha. Appilikeeshiniin sila isinitti agarsiise kun notifikashinii hin qabu. Ishii kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. Battaluma waraaba malee notifikashinii hin qabu. Egaa haala kanaan waraabnee paaswoordii beekuu hin dandeenya jechuudha. Kaffaltii baay'eerraa of baraarraa akkasuma hiriyoota keenyaaf illee qoodnee yeroo barbaanne hanga Wi-Fiin sun jijjiiramutti paaswoordii isaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya yookiin daawwattoota keenya kun mala jalqabaatii fi mala isa tokkoffaati. Mala biraa fi malli kana irra baay'ee bareedaa ta'e hin jira yeroo biraa.
chaanelii yuutuubii keenya Amboovaan irratti qabannee isiniif dhiyaannaa jechuudha. Mala ittiin paaswoordii beekuu dandeenyu gara biraa osoo bilbila keenya rootiin godhin fi osoo piroosesii hedduu nuun gaafatiin kan nuti ittiin paaswoordii kana baasuu dandeenyu malli lammataan illee hin jira. Asumaan qabannee isiniif dhiyaannaa. Maaloo yuutuubii keenya sabiskiraayib godhaa. Eega daawwattanii viidiyoo keenya laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Galatooma. Horaa bulaa.